Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalalli isin haa dhaqqabu jecha. Egaa har'as barumsa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Akkuma beekamu kan darbee jijjiiramuu hin danda'u fuuldurri kee garuu aangoo kee jala jira jedha. Egaa kan darbee wanti darbe takka jechuudha jijjiiruu hin dandeenyu. Garuu kan fuula dura keenya jiru aangoo kan irratti qabu anaa fi sii jechuudha. Kanaafuu wanta darbe takka jijjiiramuu hin danda'u. Maaliif yoo barbaadde wanta darbe sana rafiitis dabarsii, dhaabbadhuutis dabarsii, akkuma feetetti dabarsi, hojii alas dabarsii, garuma feeteen dabarsuu dandeessa. Garuu jijjiiramuu hin danda'u. Deebistee jijjiiruu hin dandeessu. Teessee dabarsitee wanta darbe yeroo dabarte teessee dabarsuudhaan deebitee erga sa'aatiin san dabarte jijjiiruu gonkumaa hin dandeessu. Haaluma feeteen dabarsii, yoo feetes taa'itti dabarsi. Garuu kan fuuldura kee jiru aangoo kan irratti qabu anaa fi sii. Aangoo kana kan fuuldura keenya jiru haaluma kan darbe saniin kan darbe haala fedheenis darbe jennee jira. Haaluma kan darbe saniin teenyee dabarsinamoo rafnee dabarsinamoo kan fuuldura keenya jiru aangoo nutu irra qaba. Nutu mirga itti qaba. Erga nuti mirga itti qabaanne haala kamiin dabarsuu qabna? Akkasuma rafnee dabarsinamoo hojii ala dabarsinamoo taphaan dabarsinamoo kolfaan dabarsina. Kanas kan if gaafatu anaa fi isin. Kanaafuu kan fuula dura keenya jiru irratti xiyyeeffachuu qabna. Kan darbee wanti darbee jira. Erga darbee teenyee sheenaa qubeef nyaachuu osoo hin taane kan fuula dura keenya jiru irratti xiyyeeffachuu qabna. Kan fuula dura keenya jiru irra lafaa ka'uu qabna. Guyyaa har'aa lafaa ka'uu qabna. Guyyaan kalee darbee jira. Kanarraatitti immoo hojjechuu boruuf osoo hin taane, boruuf ol kaa'uu osoo hin taane, borus waan qabatee isaatu beeka. Guyyaa har'aa kana immoo maal nurraa barbaada? Hojii hojjechuu qabna. Guyyaa har'aa kanas teessee dabarsuun sirra hin jiraatu. Guyyaan nuti qabnu guyyaa har'aa kana. Kaleen darbee jira. Kalees borummoo abdiidhaan eeggachaa jirra. Wanta dhufuun isaatu beeka. Abdii isaa tattaa'uu jirra jechuudha. Guyyaan nuti qabnu har'a. Guyyaa har'aati jechuudha. Guyyaa har'aa kana keessa wanta nurraa barbaachisu wanta godhuu qabnu har'a godhuun dirqama keenya. Yoo har'a hin goone kan kaleetiif yoo teenye har'a kan sheenamnu taate kan boruutis haaluma sanii nu jala darbuu danda'a. Nu jalaa sokkuu danda'a. Kanaafuu guyyaa har'aa kana hojjechuu qabnu. Saatii ammaa kana saatiin nuuf kennamee jira. Kan nuuf kenname har'a. Saatii ammaa irra jirudha. Kan kaleessaa badaanis haa ta'u gaariidhaanis haa ta'u darbee teesseetis dabarsuu dandeessa, dhaabbatteetis dabarsuu dandeessa, rafteetis dabarsuu dandeessa. Har'a immoo kan kaleessaatiif, kan kaleessa teesseef, kan kaleessa raftee dabarsiteef sheena'uu qubeef nyaachuun gonkumaa sirraa hin eeggamu. Sirraa hin eeggamu. Ilma namaa hundumarraa hin eeggamu. Kamtu eeggama? Guyyaa har'a keessa jiru hojjetee itti agarsiisuu. Kan boru immoo abdiidhaan eeggachuu. Kan boru gaafa abdiidhaan eeggatte guyyaan irraa hojjechaa kan boru abdiin eeggachuu qabda. Kanaafuu wantoota darbee irraa barachuu qabna. Deebinee jijjiiruu waan hin dandeenyeef irraa barachuu qabna. Kan ganaa dhufu immoo akkuma jenne guyyaan ganaa dhufu kan fuula dura keenya jiru aangoo nuti irratti qaba. Nutu muree murteessaaf. Nutu muree murteessuu danda'a. Maaliif? Yoo hojii maleedhaan rafee dabarsettes murtee mataa keetiiti. Hojjedhaatiin dabarsoo teettes murtee mataa keetiiti. Kanaafuu guyyaa har'aa kana hojjechuu qabna. Kan kaleetiifis sheenaa bo'oo osoo hin taane, gaabboo osoo hin taane guyyaa har'aa hojjechuu. Kan boruu ta'u abdiin eeggachuu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Turtii gaarii galatooma.